akkasumas namoota ajandaa ta'uu barbaadan ofii isaanii ajandaa jechuudha. Jaaladha ajandaa jaaladha. Moobaayilii irratti barreesse yeroo baay'ee. Maaliif goodetti maa wal gootu? Goodetti maa wal gootu? Sheen beektanii? Anna, yaza. Kan tordoftoota keenya bakka jirtan nagaa kennas naa qabu isaas viidiyoo biraatii walitti deemnee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaan fi jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa haga dhumaatti na faana tura. Izoot waddaqee wadata footu. Viidiyoo keenya jalqaba. Cinuma baadiyyaa ta'a ka wayyaa akkasii uffatanii Jesus. Sanuu cina yookiin cina baadiyyaa ta'a. Sanuu wayyaa adii uffatanii abbaa manaa kan qabe ta'uu danda'a kan fuudhee immoo wajjin bishaan lixees abbaa manaa mata. Anna, yaza. Asam. Caamalee rakkoo qabu miila isaa waaqa tolcha. Dhiirri sii qabu dhugaa hojiin mana gommistaa kun. Qabeenyaan saamneef jireenyaan bannee gooftaa eeggata. Namni waaqayyoo qabuunsa isaa toom guddaa abdata. Qabeenyaan saamneef jireenyaan bannee gooftaa eeggata. Irree balfeenaa kan immoo foofne uffatee deema. Indagatinaa yaasaba gooftaa barri kunnuma. Yeroo saggeenyaan diinni waan godhuu dhabee gunguma. Namni waaqayyoo qabuunsa isaa toom guddaa abdata. Qabeenyaan saamneef jireenyaan bannee immoo gooftaa eeggata. Kasi kaba, ufee olsi kaba, ittiin jireenya. Sheedarra geesse waa'ee jaalala namni beektanii kanoo gubadde naatti himtanii. Kan sheedi itti baruu osoo sin argin konkuma noolu. Maloo natti ma warri fira shee nattaan madera jaalala shee. Biriisni maa ballu? Si maaliif goodetti maa wal gootu? Goodetti maa wal gootu? Sheen beektanii? Oromoodhaa isin? Isti? Oromoo beektaare? Innoo? Beektaati afaan Oromoo? Hin beeku eessatti guddate? Malee Oromoodha ka? Malee Oromoodha? Sin as dhaabbattanii goodetti waan akkana gooture? Warra duwwaa. Hin dabbaru? Ayyi baay'ee waan gurguddaa kan isaan hojjetan. Maaliif hin godhamu akkas mirga qabu deemmoo akkas viidiyoo waraabanii maaf akkas goota jechuu fi mirga hin qaban. Maaliif fedha isaanii lammanii waan dirqiin ta'e mitituma ta'e iyyuu jechuudha. Garuu baay'ee nama gadhiisa akkasiin viidiyoo akkasii waraabanii gadhiisanii maaliif Zeenis faamilii qabdi innis faamilii qaba waan ta'eef waan baay'ee fokkisuudha. سلام يا جني سلام يا يركفون يا إني سلام يا القبا في جولة دربارة في نيوفت على بريسته يوم بريسته إيه سجرتي موام Gamba ijoollee bara seenaati waan ta'eef moobaayilii maan dubbanna. Okay, bara xalayaan geenyeera. Bara xalayaan geenyee barbaadeen ture. Malee barreesse. Yeroon kutaa 9 baru natti fakkaata. Waa akka caafoo na godheera yeroos. Eessa jirti? Yerumteetti iddoo isheen jirtu Waaqayyo haa beeku. Itti seessa isaa nutti himee xalayicha. Haga wanagaan koo dachaa kutee
gaara bee maal jala bee wanta jalan baasin hin jiru bakka. Siminto yoona kun jala biiroo doomti nuyi tooraamaa kana jiru kana jala beera ta'a. Isa magaalaa Finfinnee bira qaxxaamure. Iddoo beeka jala beetu gola onnee kee cabsee aseenuu jedhee ergasii gaa yeroo si ijoollee nunis dhagaadha moo inni gola onnee ishii cabsee seenu maali? yeroo baay'ee maalidha beektaa yeroos caalaatti ijoollee waldaa keessaati waan ta'eef gaafa itti himtu jaalala gaafa jedhamu akka waan cubboo itti mana waan itti manii fi ani sagalee waaqayyoo irraa si kaachisuu barbaade yookaan immoo waaqayyoon akka itti gantuuf miti. Kaayyoo kee si gaddisiisuu barbaade. Kaayyoo kee irraa si kaachisuu barbaade miti akka jiniin jajjabaannee duuneerra. Si wajjinan nama ta'uu barbaadan. Akkaseen egaa yoon si dhiisenne. Dhiisnee masgeenye gaafna. Dhiisteetta? Heerumteen bira dhaqaa. Gaaffii salphaa si gaafate. Baay'ee. Ati garuu tarkaanfii tokko cimsitee. Durba jaallattee boossee beektaa yoom? Ani yeroo baay'ee jaalala biyyaan na boosisan. Kasi? Eeyyee. Boo'ee beeka durba jaalladhee jaalalumarraan ka'ee yaadeeman boo'ee beeka beektu kaadhi manaa koo bira hin jiraattu amma jireenyi koo boo'icha guyya guyyaa amma. Safagootti jaallatee jiru beeka gaa daawwattoonni na hubatu. Ulfaata baay'ee. Warri jaalallee lafa fagoo irraa qabdanii waaqorra goraa deeggaraa egaa. Na bira dhaabbadhaame lakkoofsi baankii kooti. Nama siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatu keessaa eenyutu sitti hin tolu? Eenyuun jibbita? Anoom nama siyaasa biyya namoota jaalladhu hin beeka malee namoota jibbu hin beeku. Maqaadhaan beekuu dhiisuu ni danda'a baay'isuu. Garuu karaa yoo ta'e namoota waan isaan hin gashine keessa cal jedhanii galanii namoota caluma jedhanii waanuma uumamu ajandaa hundumaa irratti mata dureema godhanii biyya jeequu barbaadanii dhuguma Oromoofis yaadanii tun taane ajandaa wanta sana irratti ajandaa kan kaasisaan jedhamuudhaaf yookaan immoo ajandaa wanta sanaa ta'uudhaaf fi akkasumas namoota ajandaa ta'uu barbaadan. Ofii isaanii. Warra ajandaa jechuudha. Hin jaalladhu ajandaa hin jaalladhu. Moobaayilii irratti hin barreesse yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee interviyoonii ijoollee kana miidiyaa kanarratti yoo dhiyaatan iyyuu koomedii yookiin faniin keessaan immoo asaasii reesiimti kan isaan irratti dubbatanii wanta nama bohaarsanidha. Taateewwan mudannoo isaanii hedduu waan akkuma jiru haasaan isaanii hedduu namatti tola. Mana tola sheefaa dudduudhu bala akaadichicha boroo akkumatti dhufee shaashii keetii adii keessii kennee deebi'e. Shibashoogo nagaadhaan. Nanti gabaada fi ookos. Nanti gabaada fi ookos. Nanti gabaada fi ookos. Nanti. Garantii dagubaa irraa allaatti quban qabne attamiin bararaa wayne beektoo baate fakkaatte Tegayooni Jari hammu jari hamma Yooni maznanya injir mulo waike Yalo nagar mas Kabu kadu Gara kufura boyen gara kufura Isa sana Bisa dinda bebale sila shantaman tokko saajere antuni aduretti fokora Sodora alurin kali gajete akalo isobda male atis garati gajete entalo Abale elali lagarra katti ijolle miti dungalo yarti arake kodda namatti batti baksa bara torba namo batti burru miti mimi tabatti Omisi arabanya Arsamarati imara koy bajati Jenne ma fallo wada bola baka en to chalo
jechuun ijaarsa fayyadamu baay'ee namatti tola. Barnoota muummee Ingiliffaatiin mana barnoota Ameerikaa keessatti argamu South Dakota keessatti barnoota Ingiliffaatiin PhD koo hin hojjenne asumatti wantoota naannoo koo irraa dhaga'uun wantoota faranjoota irraa dhaga'uun. Haasaa gara naannoo Saawusiitti haasaa irraa fudhatteetu. Of course amas geenye kun ogaa. Baay'ee Ingiliffaan atu barsiise. Yeroo man isa barsiisuun harkaa badee nagar. Advisory dha. Satuna eega ture amma kun ogaa as geenyeerra asiin nagaatee ofiisaatti harkaa bade. Waaqoon akkuma kana mala isaatiin aan jedhani jalqabas gaafa hojii komeedii kanatti seenu jalqabas jalqabee garuu eebbaan dhufee darabee kennee galeedhaan gara manaatti. Eeyyee ani dhalootan guddisaa beektaa yeroo baay'ee dhaloota nan guddisaa biqiltuu nan guddisaa horiiwwan adda addaa nan guddisaa egaa isaan dhaloota gaa. Sababii isaatiin beekamtii argatte. Eeyyee baay'ee isa jala guugadhee nadda naga'ee. Viidiyoo kana guutuusaa Addis Miidiyaarraa argattu si jechuu barbaada. Har'aa viidiyoo isiniif qabadhe kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti